gaafadhu. Okay, salaata afurii kana keessa raka'aa takka gatee sadi salaate maal gate anachi keessaa arkaana moo waajibaata moo sunnaa gate? irratti maal jette? Maal jette? Jalatti hin deebisina, rabbi sodaadha, jalatti hin deebisina. Ani salaata zuurii afran kana keessaa raka'aa takka gatee sadi yoo salaate, takka yoo keessaa gatee sadi salaatee salaammadhe arkaana gate moo waajibaata gate moo sunnaa gate? Wallahi waa'ee arkaana salaataatii fi waajibaata salaataa deebite gaafiitti jedheessuudha. Akkasii lakki ruknii gate moo waajibaata gate moo arkaana gate moo sunnaa gate? Haganuma naa deebisi bakka. Naawusi. Rakaa afur salaatuun waajiba. Okay? Yoo ammoo irraanfataan kan gootu taate waan irraanfataan goote san deebitee tolfatta. Raka'aan afran keessaa yoo kan beekaa raka'aa takka gattee kan deemtu taate waajibaata salaataa san gatte. Arkaana sadi yoo dagadhee takkittii keessaa gatee salaammadhe. Amma gaafii biraati ammallee gubbaa. Arkaana gate moo waajibaata jedhee Sheekaa Roobee meena naawusi. Sheekaa Roobee gaafii xiyyeede laal irran sii deebi'a. Raka'aa afur salaatuun siin jee. Salaata dhuhrii raka'aa afur salaatuun waajiba. Ishii dhiisa achumarra si gaafadha. Waajiba jetteemi? Waajiba jetteemi? Sayaa boleessa kiyya maafi fiida? Waajiba jetteemi? Waajiba jetteemi? Waajiba jetteemi? Waajiba jette dhiisi. Waajiba jetteemi? Jedhi kaa waajiba jette. Ishii harka waajiba jette. Waajiba kana eessaa fuute eessaa argatte? Ahlu sunna wal jama'aan waa'ida arganne qaba. Waajiba jechuu kana quraana si akeeka moo hadiisa si akeeka? Maaltu waajibaa kana eessaa argatte? Aganuma hayatun muraadsi ustaamama amma gaafii sadaffaati. Gaafii sadaffaati. Kanumaa harkaan eessaa argatte? Waajibaata jechuu eessaa fuudhan? Sunnaa jechuu eessaa fuudhan? Bid'aata gaafii sadaffaati akkasimi? Waajibaata jechuu eessaa fuudhan? Lakki sabona mana geeffadhu kaa maal taate gurbaan billahi alayka maal taate abootun gaafii sadaffaati moota sadaffaati miti naa'imaa sadaffaa waajibaata jechuu eessaa fudhatte? Gaafii lamaffaadhaan gaafii lamaffaati. Gaafii lamaffaati. Kanuma lamaffaadha. Waajibaata. Never. Waajibaatu gatame moo arkaanaatu gatame jee akkasimi? Akkasiin jedhe. Obsistuun gaafii lammadaati. Tun amma immoo eeysaa fiddeen tasadaffaati kijibina ani kijiban fala. Yoo arkaana naan jette asanumaa bari yoo arkaana naan jette arkaana kana eessaa fuute yoo waajibaata naan jette waajibaata kana eessaa fuute rasuula waajiba jedhe rasuulatu arkaana jedhe waajiba jette waajiba rasuulli jedhanii haganuma naa deebise. Haya tole naa obse khalaas. Ayyee obse banne obsa si. Eesii obsa sanuu bishaan irra dhuge. Gaafii duraa ayata quraana na gaafatte. Gaafii lammadaa zuhurii rakaa afur salaatuun yoonii fi rakaa afran arkaanaan dhiisee naan jette. Maalin jeesii deebise? Rakaa afur salaatu waajiba naan jette. Haya. Waajiba kana rasuula jedhe kanuma. Amma laal rakaa afur salaatu waajiba yoo jeetitiin tana deebise ammoo tuni deebitee maal naan jette beektaa? Waajiba tahuu eeysaa fuutee jette tun gaafii biraati. Sanumaayyuu bakka sanumaayyuu hangaafin maan kiyya. Sanumaayyuu. Tiyyatti as deebi'e hottu. Siif hin deebisa? Kana naa deebisi akkuma qofan si gaafadha. Gaafii takka qofan si gaafadha. Rasuula jedhe rakaa afur salaatu waajibaa kana rasuula jedhe. Yaa buleessa kiyya siif hin deebisaatiti. Tiyya takkittii naa deebisi ati gaafii sadaffaa na gaafachuu jirta. Tana deebisi tana bichaa deebisi. Rasuula rakaa afur salaatu waajiba jedhe. Qabadhu obsirra qabu tana qabadhu gaafii tiyya naa deebisi. Lakki qabadhu maa naan jettare naa deebisi kaa.
waajiba Siifin rasuula deebisu tanatti iyya qabadhu tanatti naa deebise. Hamza Eessaa ani fiddeeti. hin wallaalee rakkoon qabuu wallaalee waajiba jechuu rasuula jedhee Hamza bakka daliila himii fiiti. Qara gaafii Muraddiis Yaa obboleessa kiyya. daliila fidiifi. Gaafuma xiyya dheefaa deemu jira. Wallaahi osoon tanallee deebisee. summa wallaahi hin deessu. Asuma taa'aa galkan. Wallaahi osoon tanallee deebisee fi warabbal ka'ba dheeysuuf deema sheekaa roobe. Yoo ani dheesse narra qaba ani harga agaal kaniin deemu waajiba jechuu eessaa fidde rasuula jedhe haganuma naa deebise. Obsaa cal muraad cal rasuula jedhe Deebisee. deebise kanuma qofa. Quraana keessa jira moo hadiisa keessa jira rasuula jedhe. Naawus. Akkuma bootan. Qaceelloon dhageeffadhaa jira hee. Salaata zuhurii rakaa afur salaatu nabiin alayhi salaatu wassalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usalli. Salaata akka anaa salaatu agartanitti. Wanni nabiin godhe, wanni nabiin salaatee godhe dirqama waajiba waan taateef nabi jalaa hin bare. Waajibummaa eessarraa argatte mee labzii tamirraa argatte waajiba Nabumaa salaateen siin jettanumaa bar. Nabiin alayhi salaatu wassalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usalli jee akkaan anaa salaatuun agartanitti salaataa jee. Nabuma jalaa hin bare hayyee. waajiba raka'aan afur waajiba Yaa salaatu ilaaha al-awwaliin obboleessoo waajiba jedhee mee na dhageeffadhu gaa laal gaafii yoo siif hin deebi'in naaf hin deebine jechuu dandeessa. Nabiin akki ja'an salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi akka anaa salaatu agartan sanitti salaataa je. Nabiin rakaa afur salaatuu namni shakkii keessaa qabu ni jira hin jiru. Tanaafuu nabiin rakaa afur salaate rakaan afran nabiin salaate waajiba jechuu tana dhumte yoo siif hin deebi'in naaf hin deebine jechuu dandeessa. naaf hin deebine Hayyee ati an akkatti hin beeka. Anaatu kana beeka. maarree Ati tiyyatti dabare. ati akkasi beeytaa salluu kamaa ra'aytumuuni usallii jedhan malee afaanii waajibaa raka'aa afur salaatu asumarraa fudhannee salluu kamaa ra'aytumuuni wujubummaa kennaa waajiba jennaan rasuulli rabbiillee karaa kiyya hordofaa sunnati Gaafii yooniin dheeysa jette malee sirraanis sii deebisaa jira. Haya ra'aytumuuni usallii jedhan malee tana sin gaafanne. sii deebisaa jira rakkoon qabu. Tana sin gaafanneen jee obboleessa Sallii jedhanii waajiba jettee. Mana jettee. sina siraatatti godhe haa muraad maal isa? Ahlu sunnaa wal jamaa eessarraa ammoo tini Ani wanni isin jee na dhageeffadhu gaafii tiyyan tolcha. Na dhagay naaf seggu takka gaafiin tolfadhu. Nabiin alayhi salaatu wassalaam ahlu sunnati wal jamaa ifiin hin jenne taakka. Rabbiin qur'aana keessatti ahlu sunnati wal jamaa ja'a je'ee ifiin nutti hin himne rabbiin akki je'e. Huwa sammaakumul muslimiina min qablu wa fi haadha. Walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Rabbiin kana nuu dhaame. Sigalee ati immoo sheekaa roobee ahlu sunnati wal jamaa maqaa ju'u kana eega rabbiin siif hin baasin eega nabiin siif hin baasin namni dura duursoo maqaa kana aliif je'ee ahlu sunnati wal jamaa ja'a if yaamaa je'e eenyu zamana kam keessa. Amma muutii godhadhu kaashi. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usallii jette akkuma na'aa salaatu argitanii salaata jee rasuulli waajiba jettee deebiste. Waajiba rasuulli hin jenne garuu waajiba afaanii. Maalirraa fudhannaree salluu kamaa ra'aytumuuni usallii kanarraa waajibummaa fudhanna. Maarree warruma ulamaa'iitu kun waajiba kun arkaana kun sunnaa jedhee addaan sii bayaanse. Rasuulli kun waajiba hin jenne kuni sunnaa hin jenne kuni arkaana hin jenne afaaniin hin dubbatu. Gaafii tiyya dabri. Akkuma san rasuulli alayhi salaatu wassalaam sunnaa kiyya hordofaa karaa kiyya hordofaa. Ani tana sin gaafanne hordofaa jechuu sin gaafanne. Kumarraa fudhannee laal sheekaa roobe gaafii tiyyarraa si deebi'a.
Sheekaa roobee gaafii tiyyaan irra sii deebi'a habiibanaa Abboo sii dhageeffadhu. deebisaa jira caqasi kaakinoo kanuma sunnatii jechuun achumarraa fudhannee ahlu sunnaa wal jamaa ufiin jenne sunnatii kanatu irratti Barsan hin jenne ifiin hin je'in siin hin je'u. Eenyuutu dura ifiin ja'aa je'e namni maqaa kana dura moggaase eenyu zamana kam keessa moggaase. achitti deebite laal eenyu dura jedhee jedha laalam. Maqammaan kunuu jira jedhee wal een jira jedheen eega deebi'eef eenyu jedhee naan jedhe. Argitanii amma? Eenyu jedhee naan jedhe. Fatoo shankootu jedhe. Fatoo shankoo jee. Gooddanyaa kee. Maal goota? Fatoo shankootu ahlu sunnaa ifiin ja'a jee. Goddanyaa kee teemee maal goota? Maal sii godhata? Hin beeytu. Mena obsi hamuraadati obsi. Ani mareefu mee jara keenya dhageeffadhu. Mee billaahi alaykum. Mena obsi. Reefu hoggaa haasu laal gaashee kaaroo. Amma fatoo shankoo jee. Ufiin jira argatte bakka. Ufiin jira argatte. Fatoo shankoo. Bakka tananii waraabna asirratti olaa fuudhu sagalee ustaas. Mee obsi. Aboo mee obsaasa. Ufiin jira argatte eega argatte Mee na dhagayi. An amma fakkeenyaaf booda dhagayi. Sheekaa roobee billaahi alayka hangan maal taate sa? Wanni ni siin jee gaafi arreefuun tana hoggaaniif inni na gaafatu waajibummaa eessaa harkatte hoggaanaan jiru Nabi Muhammad irraa hin harkadheen jeen alayhi salaatu wassalaam. Fatoo shanqoon jennee ni beeka. Fatoo shanqoo saayiba kee fatoo shanqoo jee. Ammallee irra deebi'eetiin gaafadha yaa nama nu dhageeffachaa jiru. Maqaa ahlu sunnati wal jamaa'a je'u kana eenyu namni dura dursoo ahlu sunnati wal jamaa'a je'ee sii baase zamana kam keessa sii baase akkam kitaaba kamirra sii baase. Adam mootii godhadhu. Ahlu sunnati wal jamaa jechuu kana lafzii hadiisaa irraa arganne moo hin arganne nama jedhe sii hima. أهل السنة والجماعة لفظي حديثة تكنا في دون دنديس أهل السنة والجماعة لفظي ميسي إيرا ما رأيت اللي واجب رسول الجنة أفاني أباخي يا أهل لا لما اللي شيكارو بي بول براخي ستي في دربين شيكارو بي بول براخي ستي في دربين واجب رسول الجنة حديث الرا جرخين جرخين فدا حديث الرا أهل السنة والجماعة أركنيجي أهل السنة والجماعة حديث خمر را أركت Rasuulli waajiban jenne eessaa argatte afaanii waajiba jedhanii hin dubbanne eessaa argatte. Yaa Sheekaa Roobee yoo hin beeku hin jenne maa ergama rabbi irra kijiba keessa. Yaa Hamzaa Sheek Jaabir waajiban jenne rasuulli eessaa argatte. Asi kaa goolii dha. Amma gaafii meejara keenya gaafii tiyya deebisu jira moo baqachuuf jira. Laa tokkuma eessaa argatte waajiba jette sila rasuula jedhe jiru. Barani ani laal amma laal gaafii tee taree fuutanii sii deebiseetu sii ta'uu didee. Eessaa argatte waajiba jechuu rasuulli afaaniin dubbatanii kun waajiba jedhanii eessaa argatte. Kana kaa dubbii. Haga naa baramsaa kee jaabirii kiyya annaa taataa bara. Laal mee daqiiqa lama naa kan daqiiqa lama naa kan. Hiikan. Jara keenya Sheekaa Roobee maqaa kana eenyu isinii baasee hin jeen. Zamana kam isinii baasee kitaaba kam keessatti isinii baasee jennaan Fatoo Shanqootii siibaa nuu baasee jechuudha. Kana dhiisirra deebi'ee. Obsi haa haasa'u obsi. Akkana jedhe. Obsi haa haasa'u billaahi alayka obsi Sheekaa Roobee obsi. Wallaahi akkana jette Fatoo Shanqootuu isinii baasee. Namni dhaga'ee Hamzaa. Waliin daraddarru ani gadi sin dhiisu abad gadi sin dhiisu. Maaliifuu eessaa fuute. Sheekaa Roobee amma ati qabame moo ati si gadi dhiisu keettu. Nama maqaa kana siiba ati imma laal wanni ibsu Sheekaa Roobee. Sheekaa Roobee. Homaan ibsi. Daqiiqaa nu kanname daqiiqa lama nu kanname muraad. Takka admina naa kannaan nu kannaan daqiiqa lama. Akkana lamatti haasoo naaf Sheekaa Roobee. jechuun deemaa jira muraadi. Hin badin laal Sheekaa Roobee. Waan takkaa maqaa rabbiitiin si gaafadha. Maqaa haaliqaatiin waan takka si gaafadha. Eessaa fuute waajiba jedhee rasuulli. Na jalaa hin bu'in na jalaan badin qofa rabbi sodaadhu. Eessaa fuute hamziyyoo hamzichi. Wallaahi ni miliixa na jalaan miliqin. Sheekaa Roobee miliquu bartee miliqin. Aboonaa kan admina. Himbu eessaa fuute waajiba rasuulli. Daqiiqaa lama fudhanna wal jala naasoo. Rasuulli waajiba jedhanii eessaa fuute. Aboo gaafii tanatti goggoginaan sii deebiseeti. Akkana jedhe sheekaan akkana jedhe jechuuf hin dhiisin. Mee daanyaa qorataa. Nuun Qorataadhaaf admina kan namni daanyaa nuu ta'u dhiisi. Qorataa.
homaa hin ta'uu naa deebisi waajiba jechuun miliqini atu Almiina qorataa kan ni daqiiqa daqe. afaaniin nama Obsi sheekaa roobee obsi. hin deemin afaaniin nama injifachuu hin deemin Almiina. eessa hin miliqa jechuun Sheekaa hin deemin roobee obsisa. Obsi marratinii sheeka kiyya naarraa marratinii obsi. Niisin bu'in rabbiin si qabeetiin jira fiiguu battee guyyaa lama na jalaa fiide. maa bu'aa Hamza Guyyaa lama na jalaa fiide sheekaa roobee. Barataan foloo narraan qabuu kan nuuf hin danda'u. So, Foloo godhi gaa. Follow godhee jira. Si godhe, follow si godhe. Almiina dafi naa kanneef dafi. hin miliqini ati Sheekaa kiyya na jala. Hamza shajjaa hin Ani takkaa miliqeen beeku. jechi eessaa fuute tanuma naayin eessaa fuute waajiba jechuudha rasuulli jedhanii Ni haasawinaa koo sheekaa roobee. maal haasawinaree jecha kiyya irra deddeebitee haasa'an waliin kaati maal goote waajiba Taraa sadaffaa yoo baate moo wallaahi siddiis. Qorataa addiina fudhattee Yaa eenyuuf kan jalqaba haya amma naaf ishee kaaroobe daqiiqa lama lamatti haasawina daqiiqa lama naaf kanni daqiiqa lama ishee kaaroobeetii kan Okay, yeah. anaa qaba daqiiqa lama naa kan daqiiqa lamaan si qanne. okay haya daawwattootaa fi hordoftoota daqiiqa lamaan kiyya kana keessatti kanneen afaan dubbatu takkan barbaadu muut godhatee na hayee ishee kaaroobe salaata raka'aa afur salaata zuhuriidha waajiba moo arkaana naan jee waajibaan jeen waajiba tahuu eessaa fuutee naan jee nabiin alayhi salaatu wassalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usalli akkaanan salaatu salaataa jechuu sanirraa hin fudhadheen jeen okay deebisaan saasirra dhumti digaafiin an immoo isa gaafadhe ta amma inni ammallee hoggaan gaafadhe maal jechuu deema beeyta waajiba jechuu san nabiin hin jenne eessaaf nabii salaatee yookaan jechuu maal barbaachisa gochaan godhee rakaa afran san gochaan godhee nu garsiise hay wanni takka jechaan ja'amti takka gochaan godhamti gochaani godhee nu garsiise rakaan afur waajiba ta'uu naa qabadhaa okay eessaa fuutee naan jechuu deema gaafiin tiyyammoo akkana sheekaa roobee maqaa nabiin siif hin baasin maqaa rabbiin siif hin baasin maqaa gartee sahaaban siif hin baasin khulafaa urraashidiinni siif hin baasin eenyuun sii baase nama maqaa ahlus sunnati wal jamaa'a jedhu kana baase eenyu tahuu ni beeytaa taakka sii galee talamadaati zamana kan baase kitaaba kam keessatti ahlus sunnati wal jamaa'a ifiin ja'a je'ee isinii qaaye wahuma tana waan tana deebisuu diddaa fi eenyuutu waajiba siin je'e ja'a nabii afur salaate gochaan waajiba ta'uun agarsiise tana yoo ammoo gaafii tiyya dheeysuudhaaf gaafii tanatti deddeebisi sii galee bakka feete keessa deemi ilaali googilii mijinnii feete keessaa hin harkattu sheekaa roobe tanaaf eenyu namni maqaa ahlu sunnati wal jamaa'a jedhu isinii baase naa obsi hin fixanne sakandii naafe eenyu namni maqaa ahlu sunnati wal jamaa'a jedhu isinii baase zamana kam keessa isinii baase kitaaba kam keessatti isinii baase fixadde daqiiqaa tiyyallee fudhadhu kannii fi qorata jalan dubbadhu ani ammoo deebisaa tiyya qofa akkanaa kan nun barbaada. Muutii godhadhu tare isaatiin kee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hamzaa Haashim akkana jedhee gaafadhe. Yeroo maduraa itti seenu namni Nabi Muhammad irra rabbiin sodaatu jira hin jiru naan jedhe. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam munaafiqaa fi kaafiraa tole jedhanii ibaadaa isaanii keessatti tole jedhanii in jedhan lakum diinukum waliyadiin hayyee suuraa ahzaab awwaluma irratti banadhu jeen yaa ayyuhan nabiyyu yaa nabiyyicha ittaqillaaha rabbiin sodaadhu maa jedhaan rabbiin walaa tuti tolen jedhin kaafiraa fi munaafiqa tolen jedhin maa jedhaarree jennaan Hamzaan Sheek Jaabir waan naan jedhe achirratti nu barsiisuu fi dhugaadha sirrii jedhe nu barsiisuu fi akka nuti kaafiraa fi munaafiqa tolen jenne nu barsiisuu fi malee rasuulli tolen jedhan akka nuti rabbiin sodaannu rabbiin ittaqillaaha isaan jechuun sun nu barsiisuu fi malee nabiin imaammoo rabbiin sodaatan kanaafuu akkuma san rasuulli alayhi salatu ahlus sunna wal jamaa'a kana ufiin hin jenne garuu
nutu fiin jedhuu ni dandeenya. Eessarraa fudhannee rasuulumatu hadiisa keessatti karaa kiyya hordofa karaa warra kulafaa'aa ammootiin kulafaa'aa hordofa sunnatii jechuu kanarraa fudhannee ahlu sunnaa wal jamaa ofiin jenne je'ee deebiseef. Lammeessoo gaafadhe. Salaanni zuurii afurii. Sadiyoo salaate dagadhee maal keessaa dagadhe jennaan arkaana moo maali jennaan salaanni zuurii afurii naan jedhe Hamzaa Sheek Jaabir. Afur ammootiin rasuulli salaatanii afuriin kun waajibaa naan jedhe. Waajibuma kana eessaa fudhatte jedhe. Rasuulli waajibaa raka'aan afurii waajiba jedhanii hin jenne eessaa fudhatte jennaan rasuularraa fudhadhee naan jedhe. Akkamitti salluu kamaa ra'eeytumuuni yusallii jedhe rasuulli. Maarree waajiba hin jenne afaaniin. Dhugaadha salluu kamaa ra'eeytumuuni jechuun kun waajibummaa kenniti rasuulli hin dubbanne. Raka'aa afur salaatuun fi'ilii rasuulaa sunnaadha akka ati jette sanii miti ammoo sii sirreessa sunnaadha fi'ilii rasuulaa. Yoo ajaja wayii bayaansuu dhufe malee. Salluu kamaa ra'eeytumuuniin ajaja. Waajiba jechuu rasuulli hin jenne afaaniin garuu kanumarraa fudhanne. Akkuma kanarraa waajibummaa fudhanne. Maarree rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam karaa kiyya hordofaa sunnatii jedhe ahlu sunnaa wal jama'aallee achirraa fudhanne. Akkana jedhe. Ammoo eenyutu jedhe naan jette. Barakam jedhame eenyu jedhe naan jennaan dhagayama naan jennaan. Ustaz mitra kafad. Sa'aan kee dhume obsi obsi. Sa'aan kiyya dhume. Ammallee irraan deebi'aaf jara kee. Hogguuta gacarraa. Ni dubbata qoyqoon ni dubbata sa'aatii tana. Ammallee irraan deebi'aaf jaran. Sheekaa roobee hin nannaannawin maqaa ahlus sunnati wal jamaa'a jedhu kana eebalurraa fudhatte maalirraa fudhattee si gaafachaan jiru an. Nabiin ifii yaamuun turreen siin jedhe. Rabbiin siin yaamne rabbiin huwa sammaakumul muslimiina jedhe. Nabiin alayhi salaatu wassalaam muslima akka nuti itti if yaamnu nuu hime. Nabiin eega ifiin hin yaamin eega rabbiin siin hin yaamin eebalurraa hin fudhadhee akkana achirraa naa galee sunnaatii hordofaadhaa alaykum bisunnatii wa sunnati kana hunda naa odeessi siin hin jenne. Maqaa kana eenyu baase? Takka. Qaceelloon na dhageeffadhu sheekaa roobee. Akka gartee eenyu naan jeessa maqaa sana. Saayiba kee qocoo maarree jeesii galee. Akkas hin baanu eenyu amma reefu gaafii tana obboleessa keenya muraat gaafadheetitiin ani hin beeku jee. Haqa qaba hin beeku jechuun beekumsa haa galatoomu. Ati eenyu akka sii baase takka nama sii baase san maqaa isaa zamana inni baase kitaaba inni keessatti if yaamisiin je'een wanni kun abbaadha qaba. Yoo hin beeyne yaa sheekaa roobee obboleessa kiyyaan beekuu barbaadeetiin dhufanaan jee. Maaliif jennaan harrumaatu waan hin beeyne deema harree yoo deeman raffiite hin beektu deeman raffi'anii. Guyyaa aladaan narraffi ammoo guyyaa sabtiitiif immoo bara 2015 narraffi ammoo kanaan beeytu. Sa'aan xiyya gara dhaawus. Tanaaf an akka harree irratti deema fe'anii saniin beekuutiti. Ebalu kanaa baasee sin beeku. Akkanuma narra fe'aniitiin usee deemu jedhe takka ammoo ebaluutu naa baase. Zaman akkanaa keessa naa baase. Kitaaba akkanaa keessaa hin qabanaan jee. Yoo ragaan qabaanne ani harree deemarratti fe'anii waa takka hin beekne kanuma firraa deemtu naan jee. Waan abiin siif hin baasin waan rabbiin siif hin baasin eeysaa akka fidde. Asnaa kanne tanan si gaafadhe. Ebalurraa hin harkadhee maarreerraa hin harkadhee mi abbicha baasee fi zamana baasee fi kitaaba inni keessa baaseen fadha sheekaa roobee. Daqiiqaa tiyyataaf tellee kanniif. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hamzaa Sheek Jaabir harree daa'ima maalii jedhaniin jedhu sanillee. Eessaa fiddee ahlusunnaa wal jamaa'a. Hamzaa Sheek Jaabir ati rasuulli waajiba jechuu qorataa komantii mi'uutu nu godhe afaaniin rasuulli waajiba jechuu hin dubbannu eessaa fidde
hadiisuma rasuulaa irraa argatte. Sunnaa jechuun waa sadi irratti dubbatama. Qawlii afaaniin dubbatu, dalagaan argisiisu, sahaabaa dalaydu iqraara gochuu sunnaa jechuun kan. Akkuma ati waajiba jechuu jecha rasuulaa salluu kamaa ra'aytumuni usallii irraa argatte. Anillee jechuma rasuulaa irraa argadhe. Kam ka jedhu alaykum bisunnatii wa sunnati khulafaa irraashidiina jechuun ahlu sunnaa wal jamaa'aan achirraa argan. Rasuul